lixa wallaggaatti wal waraansa guddaa deemaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n Horroo Guduruu fi Kiramuu keessatti kaambii raayyaa ittisa biyyattii haleeluu raayyaa ittisa biyyattii hedduu isaanii barbadeessee akka jiru beeksisee jira. Wal waraansi guddaan guyyaa har'aan tana onkololeessa 6 bara 2025 lixa biiftuu keessatti humnoota WBO fi mootummaa gidduutti gaggeeffamaa kan jiru hoggaa ta'u ABO WBO'n humna mootummaadha. Zoonii lixaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo fi bulchiinsa magaalaa Shaambuu gidduutti akkasuma Kiramuutti ammoo tarkaanfii jabduu fudhatee akka jiru beeksisee jira. Haaluma kanaa WBO'n godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo qubsuma mooraa waraanaa mootummaadhaa ganda Cabirii magaalaa Shaambuurraa fageenya xiqqoo irratti argamtu bariidhaan tarkaanfii jabduu irratti fudhateen haleellaa jabaa meeshaalee gurguddoodhaan mooraa irratti raawwate. Kanaan ammoo humnoota mootummaa barbadeessuun mooricha keessaa kaambii keessaa guutumattuu baasii akka jiru beeksisee jira. Wal waraansi jabaachuun kan itti fufee lixa biiftuutti jabaatee ammas gaggeeffamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n tarkaanfii fudhachuu itti fufuun godina Baha Wallaggaa aanaa Kiramuu bulchiinsa magaalaa Quuqqifateettis guyyuma har'aan tana tarkaanfii jabduu fudhatee lola ganamarraa kaasee gaggeessaa jiruun magaalicha keessaa ari'ee baasii akka jiru beeksisee jira. Wal waraansa kanaanis wal waraansi ulfaachuun ammas otoon dhaabbatiin ijoollee jalmarroo dirribaa fi fiildi maarshaalicha gidduutti gaggeeffamaa kan jiru. Humni mootummaa giddu galeessa federaala Itoophiyaatiin bobbaafame lixa biiftuutti humna WBO'dha. Rukutee godinaalee lixa Wallaggaa keessaa baasuudhaaf ammoo sochii jalqabus WBO'n durseetuu kaambiiwwan isaaniitti marsuudhaan haleellaa jabduu raawwatee akka jiru beeksisee jira. Haleellaawwan jabduu zoonii lixaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo fi bulchiinsa magaalaa Shaambuu akkasuma Kiramuutti gaggeesse kanaan diina du'aa fi madoon adabeen jira jechuun humnoota mootummaa danuu isaanii akka baala mukaatti harcaasee akka jiru beeksisee jira. Humna dabalataa Kiramuurraa gara ammoo lafa lola magaalaa Quuqqifataatti socho'aa tures waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n oraalii 2 barbadeessee du'aan adabee jiraachuu beeksisee jira. Lolli guddaan guyyaa har'aan tana lixa biiftuutti gaggeeffamaa jira. Humni lafoo raayyaa ittisa biyyattii humna qilleensaarraa immoo deeggarsa akka barbaadus gaafachuun isaa dhaga'ame. Garuu hanga ammaatti humni qilleensaa Jeneraal Yilmaa Mardaasaatiin durfamu deeggarsa gaafatame humna lafoorraa oolchuufis hin dandeenye jedhamaa jira. Wal waraansa lixatti gaggeeffamaa jiru kana waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n humna mootummaa hedduu kaambii isaaniitti marsuu rukutaa akka jiru kan beeksise. Wal waraansi jabaachuu yoo itti fufu WBO'n injifannoo gonfachuusaa yoo beeksisu mootummaan kanarratti waan jedhes hin qabu. Tiraamp marii nagaa Gaazaa barbaachisaa ta'e jalqabuuf waan jiruuf mariisiftoonni saffisaan tarkaanfii akka fudhatan gaafatan. Marii nagaa kallattiidhaan Hamaasii fi Israa'el gidduutti taasifamu wiixata har'aan tana Masriitti ammoo kan eegalu hoggaa ta'u giddu galeessitoonni wal dhabdee Gaazaa furuudhaaf tattaaffii taasifamu keessatti hirmaatan hundi saffisaan tarkaanfii akka fudhatan jechuun Tiraamp ammoo gaafatan. Mariin kun Hamas yaada nagaa Ameerikaa qabxii 20 qabu kan namoota butaman gadhiisisuu fi bulchiinsa Gaazaa bulchiinsa siviiliitti dabarsuu kan dabalatu yoo ta'u dhimmoota biroo irratti mari'achuuf waliigaluu isaanii hordofee kan taasifamuudhas jedhame. Deebiin garee kanaa ammoo gaafii murteessoo hidhannoo hiikkachuu fi gahee isaanii gara fuulduraatti Gaazaa bulchuu keessatti qabanis hin ibsine. Tiraamp barreeffama miidiyaa hawaasa isaanii irratti barreessanii mariin kun baay'ee milkaa'uu ibsuudhaan marsaan jalqabaa torban kanaa xumuramuu akka qabu naaf himamee jira kan jedhan. Namni hundisa dafee tarkaanfii akka fudhatu gaafachaa jirra jechuudhaan barreessanii jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa kun itti dabaluudhaan ammoo yeroo murteessaadha yookaan dhiiga guddaatu dhangalaa jechuun cimsanii dubbatanii jiru.
Kanaan dura Tiraamp ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin namoonni booji'aman kun yeroo dhiyootti ammoo gadhiifamuu akka jalqaban abdii akka qaban ibsanii jiru. Tiraamp waa'een karoora nagaa isaanii kun akkaataa barbaadamuun fooyyessuu irratti ammoo wayitii gaafataman namni hundi ammoo baay'ee waan walii galeef ammatti fooyyessuu nu hin barbaachisu garuu ammoo yeroo hunda jijjiiramni tokko tokko ni jiraata kan jedhan itti dabaluudhaanis Israa'eliif walii galtee gaariidha biyyoota Arabaa guutuuf addunyaa muslimaa fi addunyaa maraaf ammoo walii galtee gaariidha kanaaf baay'eetti gammannee jirra jedhan. Gama biraatiin ammoo aleellaan qilleensaa Israa'el Gaazaa keessattis itti fufee jira. Erga Hamaas karoora yaadameef deebii kenneen booda Tiraamp jimmata darbe Israa'el hatattamaan bombii akka dhaabdu qajeelfama kennan boodallees ammoo kan hin dhaabbanne oggaa ta'u dubbii himaa mootummaa Israa'el ammoo Shooza gama isaaniitiin dilbata darbe gaazexeessitootatti akka himanitti aleellaan bombii hangatee hir'atus yeroo ammaan tanaa dhukaasa dhaabuun hojiirra jirus hin jiru jechuudhaan dubbachuun isaanii himamee jira. Kana malees mootummaan Falastiin walabatee hundeeffamu malee giddu galeessaa keessa nagaan hin ta'us mul'atuuf hin jiru jechuun Al-Siisiin dubbatan. Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Siisiin nageenyi dhugaa giddu galeessaa keessatti kan argamu mootummaa Falastiin walabatee hundeeffamuun akkaataa seera qabeessummaa idil addunyaatiin mirgi isaanii yoo eeggame qofa jechuun dubbatan. Haasawa pirezidaantii Siisiin har'aan tana waggaa 52ffaa waraana onkololeessaa bara 1973 sababeeffachuun televezyiinii biyyattii irratti tamsa'e irratti nageenyi humnaan raawwatamu haaloo qofa kan horatu yoo ta'u nageenya haqarratti ammoo ijaarame idileessummaa dhugaa fi waliin jireenya itti fufinsa qabu ummattoota gidduutti argamsiisuudha kan jedhan pirezidaantii Siisiin haasaa isaanii keessatti waggoota lamaaf waraana duguuggaa sanyii ajjechaa fi badiinsa booda Gaazaa keessatti dhukaasa dhaabuudhaaf jalqabbii taasifamaa jiru gaarii ta'uudhaaf gahee pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampis dinqisiifatanii jiru. Masriin sa'a muraasa booda marii alkallattii Hamaasii fi Israa'el gidduutti taasifamuuf qophii taasisaa kan jirtu yoo ta'u bakka buutonni Hamaas Qaxarii fi akkasuma Masrii maricha irratti akka hirmaatan mirkanaa'ee jira. Mariin kun haala karoora dhukaasa dhaabuu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhiyeessanii fi mala raawwii isaa irratti ammoo kan xiyyeeffatu ta'u qondaalonni ol aanoo Falastiin marii kana keessatti ammoo akkasuma kan ni hirmaatan jedhanii fi keessa beeku jedhan himanii jiraachuu isaanii BBC'n gabaaseera. Ta'uufis hin jiru. Itti dhumanna hin baqannu harkaan laannu hin jilbeeffannu ni mo'anna mooti xumurri isaa injifannootiin goona.